ergee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee dubbisa amma lakkoofsa afuritti. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo hojjetaa Yesuus Kiristoos gooftichaas ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya diidaatti tamsa'anii jiraniif kana caafuu kooti. Nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Yaa obboloota koo qorumsa garaa garaatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantii keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an warra mudaa hir'ina hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan baasuudha. Lakkoofsa lamaa kaasee irra deebi'a. Yaa obboloota koo qorumsa garaa garaatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantii keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an mee jedhana dukkaa warra fiixaan ba'an jedha. Warra mudaa hir'inas jedha warra fiixaan ba'an jedha. Warra mudaa hin qabneedha. Warra hir'ina hin qabneedha. Akka taatanii obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan baasu. Ameen ameen. Obsa fiixaan ba'e mata duree ilaalla. Obsa fiixaan ba'e. Akkuma lakkoofsa tokkorraa dubbifne nay tolaan macaafa qulqulluu gararraa dhagaafnee gaafa dubbifnu namootaaf hin ifa. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo hojjetaa Yesuus Kiristoos gooftichaa ta'ee warra gosa 12 lamaanuu keessaa diidatti tamsa'anii jiraniif kana caafuu kooti. Eessatti diidatti tamsa'anii kan jiraniif kana caafuu kooti. Nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Biyya isaanii keessa jiran jechuudha. Biyya ormaa jiraachuun immoo ulfaata. Lafa isaanii irra jiran jechuudha. Lafa ormaa irra jiraachuun immoo ulfaata. Qabeenya isaanii irra jiran jechuudha. Qabeenya namaa irra jiraachuun immoo ulfaata. Lammii isaanii keessa jiran lammii ormaa gidduu jiru. Achumatti iyyuu maal godhaa? Akka hir'ina hin qabnetti, akka mudaan isin irratti hin argamnetti, warra fiixaan ba'an akka taataniif obsaan danda'a. Dhaggeeffadhaa. Biyya ofii keessatti mini, lammii ofii gidduutti mini, abbaaf haadha ofii gidduutti mini. Biyya biraa jirtu nan beekaa, lammii biraa keessa jirtu nan beekaa, iddooma sanatti fiixaan ba'uudhaaf obsaa. Nama simbira jiru fiixaan ba'uuf obsiidhaani. Timaa nama simbira jiru wanta xinnoodhaaf jetteedhaani. Obsa kee bara dheeraa jedhaani. Dadhabbii kee bara dheeraa jedhaani. Bishaan hin nyaachisinii jedhaani. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf namoonni baay'een keenya waan guddaa obsinaa waan xinnoo dadhabna garuu. Gaara guddaa kunnee maallaan jedha Waaqayyotu beektaa? Nama ariifatee qabachuuf ka'utu jira naan. Lama garuu seexanni waa jala kaa'ee obsa tachiisee lapheen isaa dadhabee jira. Itti naa himi obsii kan qabdanaa jedhee. Egaa yaa baas yaa baas yaa lafa kan yaa. Maalan argaa ulfina guddaa dhufee fuula nama tokkoo dhaabatu argaa. Ana namni jedhu dhaabatee ameena jiru. Raatiyaana raba gayyadiyaa chookatiyaana raba gayyadiyaa. Balbala waggaa jaa waggaa torba waggaa 8 cufame sa'aatii 8 gidduutti tuubanamuun argaa. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለ8 ዓመት የተዘጋ ለ7 ዓመት የተዘጋ በር አሁን ሲከፈታ ያለው ማነው? ሰሎ አሜን የሚል ከናሃቱን ያብራት ያቆጭ ነው። አሜን። ስለዚህ በትዕግስት መቀጠል በትዕግስት ብራቶ ባላ ረባጋያ ዲያቼካቲያ ነጌፈሉ ስትልማ ዱካኒ ጅሬኛ ኬላ ጅርቱ ጥኖ ሴት በሙዳ ይፈሲ በሙዳ አሜን። በሕይወታችሁ ላይ ያለ ጨለማ ትንሽ ናት ትበቃለች። የሆነ ብርሃን ወደ ቤታችሁ ሊገባ ነው። የሆነ ኃይል ወደ ቤታችሁ ሊገባ ነው። ሊካ ፓራዲያ የሆነ ስኬት ወደ ቤታችሁ ሊገባ ነው። ድል ወደ ቤታችሁ ሊገባ ነው። እኔ በረካም በረቴ ወጋ ሰደፍቴ ወጋ ሰገልፍቴ ወጋ ፍረን ወጥት ነው ደርጋፍቴ ወደረጣ አፉራ ባይዞይ አፉራ ኢኒ ደልደላን ዱፌ ኩፌ ኢትማራስ ብረሩ ዮኩተ ዩካታ ይላል ጌታ ዮኩተ ዩካታ ይላል ዮመቼ ሲንገልታ ይላል ዮደ ደብደ ሲንጀባታ ይላል ዋቀዮ አነሚት ሲሚት ይላል ዋቃራ ረቀበሰ ይላል ጄኒ ዴብሪ መጋን ይደቁ አፉራ ልኩ በረታን ዴቤ ኩታ ኩደለ መገደጣ hojjetaan deemee ergatu murannaa ga'ee balballee gaba namuuf ga'ee seetan waatte yookiin haalitti fiddi yookiin obsa dhaqsiifti yookiin abdii kutachiifti waaqa durattaan sitti hima ilaa isa moo isa miti waaqa akka kee galu biqilaa moo baqqalaa moo baqqalaa miti dirribee miti kun banaanee sukkaaree moo sukkaaree miti ila harka kee gala ina agarsiifadha haleluyaa ila Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti hamma dhumaatti kan inni milkaa'e itti tufanii
arrabsanii, dhiitanii, kabalanii hamma dhumaatti akka inni milkaa'u kan godhe obsa. Obsa waan barbaadan haasa'an. Harka kee ol kaasuu waan sitti hima. Harka kee galuudhaaf obsa. Yaa Waaqayyo. Gadee matu dhufee bakka gammadee siin jedha obsa. Warruma arraba sitti dheereffatu bakka gammadee siin jedha obsa. Yesuus keetaan Inda wekat. Warruma kaleessa maqaa kee xureessatu boruffata keessiini. Warruma kaleessa naman taatu jedhetu godii gaaddiisiidha. Warruma kaleessa hin milkooftu jedhetu sitootaa waraqatiisiifidha. Kisaan biraanda yesuka. Warruma kaleessa camteetti jedhetu kunoo yaaddirree irratti si arga. Kapina vena saka dola hawa gaya yake akana njele wala simba na utuntane sifa mbabana siyade da tuntane sina jaib sis ila ngerkala ma simba na mamiti simba bana matagas osu kuchwalu si osu matagas so matagas anda evraje kat nama mata saratu aku abata wajama Sodata nama abacun dan deh. Ina riba tahu jeta ni mo akka pilih itu nama riba tu. Sila teman aku jarai. Amin. Amin. Yaron ni kau Yohanes kau ni kete sumber terusin. Sila teman aku jarai. Wah sila tiada menarga. Karena ia ada mubiti. Naman tahu awal wali mendarat tu ni. Kalau sila teman dua kau jarai. Baduna baira cuma nak teman niwa kayo jalan tak ani waris itu mudah kerja akatan kiarka hali kiarka bormit amin iran dia biar masalah akatan kiarka hali kiarka bormit amin nama Yesus Kristus bori akka kuracho tamani bori akka adi tifta amin biar tu fakam amin pada tu gara-gara amin hero tu gara-gara Obsake ruang, obsake fitnah, tak obsake fitnah. Itu mana masuk beraja mungkin fitnah obsake dari. Cabat dulu abad dulu dari. Jadi cabat dulu abad dulu dari. Obsake fitnah dari. Hingga ada tempat dari. Wakai itu benar-benar siapa dari. Sudah sudah tiba nama dari. Karena firman kami, hamba umat tidak abad dulu dari. Hamba umat nama tay alim bogom fojre nyasi kena. Namni bilkau tak amat tidak bercukup. Amat dan masa harkawa kayu rabu tak ketika tu berbaru akan. Harkawa kayu rabu tak bukan cuak turun bukan cuak kamar baru akan. Kisi sakit satu sedek ketika futum berbaru akan. Fula sakit itu turtugapat. Fula sakit turun mo obsagapat. Yerofrat. Apa bayi yang kesan train mereka kesan Afrika kan berbadu mana? Gadi fakirnya dipilih jadi jawab kayu jadi berbadu. Dipilih gadi fakirnya dia udah tak pulau kayu tu, pulau kayu mau kami tu gak macam urusan tu, amin je dah. Urusan, jalan dah. Di mana masuk berayu? Urusan kita jadi ni. Hamba yang meeting jadi ni. Jadi hamba yang meeting jadi ni. Wah kayu para kita ni. Cek kasih ni, kan setan hati ni. Cek kasih ni, kan di bawah hati ni. Kan cek bawah hati ni. Si bari ni, si faedah ni. Dia ada tempat ni. Si pada mairani, udah sudah tu pada mairani, harga kabam mairani. Nabas beri dia bilang macam Galatia. Kopsi, ija afura. Kenya afura segal tu jira. Ija afura segal tu jira. Kenya afura segal madara kira tu munda tu. Ija afura segal imbo madara kira tu batis munda tu. Ija Kenya afura segal lafen duda. Ija afura segal. Ndaki fakam. Harga tips ni. Ijo jia furaimo. Jalala. Gammachu. Naga. Orsa. Mal. Eshi. Garumma. Arjumma. Amanamumma. Garramumma. Of Udas. Negasir isan kanan bon muncul.
jireenya kee keessa iji afuuraa obsiin jiru ta'a jechuuni. Ofumaa calcattee gatii kaffaltee sammuu kee ofirraa maraatta malee harkaan qabachuu hin dandeessu jechuudha. Yoom ta'a hamma yoomitti ta'an jedhin amantiidhaan ta'eera. Abdiidhaan raawwatameera. Obsaan immoo nan dhaabannaa irra deebi'a. Amantiidhaan ta'eera jedha. Abdiidhaanis naaf ta'a jedha. Obsaan immoo isa taane keessa dhaaba. Maaltu ta'a gaafa jedhu yeroo jijjiirama. Biyya biraatti dokteerii si ajajee fi qoricha liqimsiti. Qoricha si ta'uuf dhukkuba kee beeknaan dubbiftee maal akka inni jedhu miligiraama meeqa akka inni ta'e na dhaggeeffadhaa. Qoricha liqimsitu miligiraama meeqa akka inni ta'e sa'aatii meeqatti liqimsuu akka qabdu keessaan baase malee kana keessa jira manuwaalii isaa waraqati dheeraan qoricha kana caalu kana kaartoonii isaa keessa. Isa erga dubbiftee booddee maaliif fayyada akkamitti fayyada yeroo kamiin immoo liqimsa isa jedhu waa'ee dokteerii mini waa'ee qorichaa beekuu qabda. Qorichicha gooftaa waaqessitu kana fayyisaa ta'uu isaa dura eenyummaa isaa beekuun dirqama. Si fayyisuu dura guddina isaa beeku hammam gaa jeeqnoo isa wanna deemu maan noosu utuu waaqayyoon hin beekin fayyina akka isaa irraa kamitti barbaadamu. Waaqayyoon beekuuf immoo turtii gaafata. Turtii jechuun immoo beekuudhaa fi fayyuun garaagara jalqaba beekuu qaba. Erga beektee naman erga amantee immoo in turta. Turtii jechuun kun immoo obsa. Hin fayyisaa akkamitti akka inni fayyisu eenyu inni fayyisu eessatti fayyisa akkamitti fayyisu. Waldalummaa caalu lafa keenya abaaree biyya keenya abaaree lolaadhaan seenaasi waldaa keessa ta'anii warra waaqayyoon hin beeknedha. Akka inni fayyisu beeku malee waaqayyoon hin beekan beekuu qaba jalqaba. Beekuu kun immoo turtii gaafata obsa gaafata. Fayyuu keetiif majabbaraa issuu maal hin dooni maa qabdi gaafata obsa gaafata oomii gaafata of qabuu gaafata of dhowwuu gaafata garraamummaa gaafata jaalala gaafata gaarummaa gaafata qajeelummaa gaafata obsa gaafata. Bura isaatu butattee deemi ganamaa sobdee ramee butatee sadde Ntaane lafa waraatti gadi kaffale yaa'u butatanii deemu fuula waaqayyooti hatanii deemu harka waaqayyoo irraa butatanii fiigu akkasii immoo gatii nama kaffalchi. Galgala keetu beelaa galgala keetu dheebota galgala keetu aarsaa kaffala sanyii keetu kan qaallichaa kaleessaa gararraa sanyii keetu aarsaa kaffala. Obsi fuula isaa inni immoo ulfina sitti agarsiisa. Irra deebi'a obsi fuula isaa inni immoo juddamini fuula isaa sitti agarsiisa. Obsi fuula isaa hin bari'a. Obsi fuula isaa hin sirraa. Obsi fuula isaa hin qajeela. Obsi galle obsi hojjete obsi shaakala obsi barata obsi haalli keessa jirtu obsisu mini rakkinni akka biddaa gubu yoo sirriitti dhufeeyyuu waan araatti fudhatina abbootii keessa darbanii obsaan danda'a. Obsaan danda'u kun mootii isaa fiixaan baasa. Milkaa'uu barbaadda obsi dhaabata. Waaqayyo jedhe harkaan qabachuu barbaadda obsi dhaabata. Akka waaqayyo jedhe ta'uu barbaadda obsi dhaabadhu fiixaan baata. Hojii kaffala har'a kee yeroo ta'u har'a kee du'aa guyyaa afurii mini du'aa guyyaa afurtamaa kaasuu danda'an. Obsa gaafata haala keetta kana booddee maaliif dhufte erga du'ee guyyaa afurii tun dhukkubsataa ta'ee jedhu si waamne malee erga du'ee si waamne dhukkubsataa fayyisuu kee argine malee du'aa sii kaasuun argine maaliif dhufte naan amanii hin kaa'ee. Obboleessa fuula waaqayyoo bubbuluun kisaaraan qabu. Obsi itti mana masbiree warra qaba obsi jedhaani jedha obsi jedhaani obsuu. Namoonni baay'een hin barbaadan barsiisa akkasii hin ceeta hin nyaattaa obsaan malee hin ce'anii riqichitti ittiin ceetu obsaa hin eebbifamtaa eeyyee obsan malee hin eebbifamanii fidhatina ibsa kee iddoo hin gadhiisin waaqeffannaa kee hin gadhiisin sagantaa kee hin gadhiisin jilba kee hin gadhiisin obsi lafa bari'aa jira. Obsi saba nana waaqayyo bariisisuufi obsaa lafarraa afamee si yaadatu argaa jira. Obsaa mootota raafamanii si yaadatan argaa jira. Obsaa harka waaqayyoo diriiruun argaa jira. Obsi daldalaan yeroo itti yaadatamtuudha. Obsi atileetiin yeroo itti baatuudha. Fidatiin obsa kee abdiin kutatiin asmattan dhaaban jedhin harka keessa dolkaasaa iyyaa naa bari'eedha. Jedhaa naa bari'eedha. Waan gaggeemaa artisti fakkaate waliin ol deemaa jirta. Obsi akka kaleessaa mini seenaan kee jijjiiramaadha. Obsi ati kaleessa kee irra har'a kee wayyaa. Har'a kee irra immoo borii kee wayyaa. Borii kee irra immoo borborii sana wayyaa. Borborii sana irra immoo iftaanii wayyaa. Obsi hindi dinaartii araarasa. Yaadatama sabni kun, yaadatama lafi kuni, yaadatama biyyi kuni, yaadatama dhaloonni kuni, yaadatama sabi bal'aa kuni, yaadatama waldaan kuni, yaadatama dargaggoonni kuni. Obsi dikkaatti aaraa qabatanii. Obsa kan nu barsiisu Yesuusi. Fannoo gubbaan Yesuus irraa bara. Waraananii kaayyoo isaa beekakaa. Tuuti tufa kaayyoo isaa beekakaa. Utuu kabalanii kaayyoo
Waaqayyo saabee kaka. Obsi odeessitu no odeessitu. Kaayyoon dheeraa dura kee. Obsi ati balbala araara si banamu argaa.